Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu geesse maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka qasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii, ameen galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa dubbii amantaadhaan boqonnaa shanaffaa eegallee kan jirru kutaa darbe kutaa shanaffaadhaan waa'ee nama ta'uu icciitii foonummaadhaa fi dubbii fayyinaa kan jedhu eegallee mata dureen kun baay'ee bal'aa ta'uusaa erga laallee booda achi jalaa immoo qabxiiwwan lama laallee irra kan jalqabaa maal ture kan ilaalle galanni isaaf haa ta'uutii gooftaan keenya yoom nama ta'e kan jedhuudhaaf guyyaatti haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamirraa foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu fudhachuudhaan gadameessa ishee keessa bule ta'uusaa guyyaan kun immoo Bitootessa gaafa guyyaa 29 guyyaa sanbata kiristaanaa ganama keessaa sa'a 3tti yerootti qulqulleettiin Dubroo Maariyaamii yikunenni beekamate balanni akkuma jette anaaf haa ta'u ani garbittiin Waaqayyoo kunooti jechuudhaan yeroo isheen fudhattetti gooftaan keenya nama ta'uusaa baranneerraa jechuudha. Kan lammaffaatti immoo kan baranne maal ture? Gooftaan keenya kun akkamittidha nama kan ta'e kan jedhudha. Achittis kan ilaalle gooftaan keenya nama kan ta'e waaqummaa isaa osoo hin gadhiisinidha kan jedhu qabxii jalqabaa barachuun keenya ni yaadatama. Egaan kanumatti fuudhaan ammas guyyaa har'aa kan barannu akkamitti nama ta'e kan jedhuudhaaf yaadonni baay'ee wanta kaa'inaaf isaan kan adda baasnee beekuun nurraatu barbaachisa. Kutaa kanaan kan ilaallu gooftaan keenya tawaahidoodhaan nama ta'uusaadha. Kana barachuun maaliif barbaachise? Diiyaabiloos duruma gooftaan keenya erganni barsiisaa ture irraa kaaseetu duuka boota gooftaa keenyaa adda baasuudhaaf wanta baay'ee raawwachaa tureera. Phexros seexanni samiirraa osoo bu'uun argee garuu akka inni amantii keen balleessineedhaaf siifan kadhadhachuudhaan gooftaan keenya akkuma dubbate diiyaabiloos wanta baay'ee kaasaa kan ture gidduu isaaniitti anatu caala yeroo isaan jedhan isin keessaa kan caalu akkamaa ta'u isaan kaaniidhaaf ajajamuudhaan gooftaan keenya kan du'aa barsaa tureera. Innaa diiyaabiloos yeroo sana karaa adda addaatiin dhufee adda isaan baasuu dadhabullee waggoonni lakkaamaa yoo deeman immoo carraa kana fayyadamuudhaan ijoollee Waaqayyoo kanneen ta'an kiristaanota yaadota adda addaadhaa walitti qabuudhaan guyyaa har'aa qofa kiristaanummaa qofaan kan ilaallu manneen kiristaanaa kanneen jiran of waaman baay'een akka jiranidha. Kun immoo hundeen isaa maalidha? Nama ta'uu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos irratti yaada jirudha. Namoonni baay'een yeroo waa'ee amantaa kanaa yeroo ilaalanii wantuma guyyaarraa ijaan argan qofadha. Ortodoksiin akkasidha, sun akkasidha jechuudhaan kaasu. Hundeen isaa garuu gooftaa keenya irratti kan ka'udha. Abboonni keenya asirratti ilaalcha guddaadha kan isaan qabanii jecha tokko irratti wanta walitti bu'utti waa tokko namaaf biran darban jechuudha. Waa'ee dubbii amantaa irratti kan akka Abuunee Diyoosqoroos ilaaluu dandeenya bisaan irraa buluuti. Abbootonni baay'een yeroo isaan itti daandii sirrii gadhiisuudhaan mootota deeggaranitti tawaahidoo hin gadhiisu jechuudhaan tawaahidoodhaaf amma dhiigni isaanii dhangala'utti dhaabbataniiru. Kanaaf nutis immoo ijoollee isaanii kan taane guyyaarraa gooftaan keenya nama kan ta'e akkamittidha kan jedhu sirriitti beekuun nurraatu eegama. Gooftaan keenya nama kan ta'e tawaahidoonidha. Tawaahidoon maalidha kan jedhutti dhufuu keenyaan dura garuu yaadonni jiran isaan kamidha kan jedhus immoo beekuun barbaachisaadha. Walumaa galatti hangarraatti kanneen jiran karaa adda addaa namoonni kan kaasan jechuudha.
tawaahidoo kan keenya dabalatee walitti yaadonni jaanii jiru isaan kana tokko ilaaluudhaaf jaalla. Kan jalqabaa wullaatee kan jedhudha. Wullaatee jijjiiramuu jechuudha. Afaan Gi'iziidha. Afaan keenyatti gaafa finnu jijjiiramuu jechuudha. Yaanni isaa guutummaatti maal jedhaa? Waaqummaan gara foonitti jijjiiramee yookiin immoo foon gara waaqummaatti jijjiiramee kan jedhudha. Gooftaan keenya nama ta'uusaa torbee darbe baranneerra. Nama ta'uusaa kana keessatti immoo jechi waaqayyoo samiirra kan ture alfaadhaaf omeegaa jalqabaaf xumura kan hin qabne kun guutummaadhaan guutummaatti gara foonummaatti jijjiiramee kan jedhudha. Akkamitti fakkeenyaaf haa ilaallu haadha manaa Looxi yoo ilaalle kitaaba qulqulluu akkam taatetti nama kan turte guutummaan guutuutti gara dhagaatti jijjiiramteetti gara soogiddaatti jechuudha. Seera uumaatti akkuma argannu innaa isaan kun waaqayyoo galanni isaaf haa ta'uutii gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos qaamni waaqummaa sun guutummaatti gara foonummaatti jijjiiramee nama ta'ee kan jedhudha. Yaanni kun garuu sirrii miti. Karaa kitaaba qulqulluutiin gaafa laallu soba ta'eetu arganna. Maaliif kallattiimaan salphaa yoo laallu raajiiwwan gooftaan keenya raawwate guutummaa isaanii yoo laallu yaanni kun soba ta'eetu arganna. Maaliif raajiiwwan kan namni raawwatu hin jiru waan ta'eedhaaf. Gooftaan keenya osoo hin kadhatiin Alaazaar ka'ee awwaala keessaa gaafa jedhu akkasuma Qaanaa Galiilaatti gaafa deemee osoo hin dubbatiin akkasumatti bishaan buusaatu kennaa gaafa jedhu raajiiwwan akkasii namaaf kanneen danda'aman miti. Eenyuuf danda'amu? Waaqayyo qofaadhaaf kanneen danda'amanidha. Kanaafuu shakkitoonni yaada kanaa deggaran jechuudha. Amala waaqummaa isaa duraan qabu guutummaadhaan gadhiiseetu amala foonummaa qabachuudhaan mul'ateera kan jedhu kun sobadha. Kanaaf gooftaan keenya haala kanaatiin nama kan ta'e osoo hin taane nama ta'ee yeroo jirus waaqummaa kan qabudha. Raajiiwwan kana yeroo raawwatu akkasumas dubbiiwwan inni tataa'isu aniif abbaan tokkodha gaafa jedhu namni waaqayyo jiran tokko ta'uu hin danda'u. Garuu gooftaan keenya waaqummaa wanta qabuufidha. Aniif abbaan tokkodha jechuudhaan wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 akkasumas raajiiwwan kaasaa turre kana Yohaannis boqonnaa 2 Yohaannis boqonnaa 11 yoo laalle raajiiwwan kun guutummaan isaanii Yesuus Kiristoos dhuguma nama qofaa kan taane kan nutti agarsiisudha jechuudha. Kan lammaffaa immoo hidreet kanneen jedhanis ni jiru. Hidreet maal jechuudha? Irra bule jechuudha. Kun immoo maal jedhu waaqayyo mucaa qulqulleettiin dubroo maadaamii deesse mucaan isheen deesse Yesuus Kiristoos kan jedhamurra mucaa kennaa taasiseetu waaqummaa kennaa waaqummaa irra bulche malee waaqummaadhaan foonummaan tokko hin taane jechuudhaan kanneen barsiisanidha. Yaanni kun jaarraa lammaffaa keessa kanneen turan nistiks yookiin immoo yeroo baay'ee ginistik jedhamuudhaan kanneen beekamani isaaniin kan eegaledha. Ni beeknaa jechuudhaan amantaa beekumsatti kanneen fiduu barbaadan namoonni akkasii haala kanaatiin wantoota baay'ee fidaniiru. Kun yaanni kun babal'ataa deemee gara dudduubaatti illee hundee qabaatee maal jedhameera? Dubroo Maariyaamii galanni isheef haa ta'uuti kan isheen deesse waaqayyo miti nama deesse. Nama isheen deesse kanarra maalti bu'e? Waaqayyo kennaarra bulchuudhaan nama kennaa waaqa kennaa taasise malee kan dhalate sun namadha. Kun immoo maal jechuuti? Qaama lamarraa qaama lama akkasumas amala lama jechuudha malee qaama lamarraa qaama tokko kan jedhu kan tawaahidoo booda kan ilaallu kana kan faallessuudha jechuudha. Yaanni kun kitaaba qulqulluudhaan sirriimatti soba ta'e arganna. Bakkoota baay'eetti yommuu ilaallu sobadha. Akkamitti fakkeenyaaf haa ilaallu dursinee kakuu moofaa keessaa gaafa kaanu raajii Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 yoo ilaalle dursee gooftaan keenya hin dhalatin dura waa'ee gooftaa keenya kan dubbatame ni jira. Dabarreessa wangeela Lukaas boqonnaa 1 lakkoofsa 43 Isaayyaas 53 tokko ilaalle isaan kan duukarra wajjirraan baay'ee kan wal rukkutudha. Fakkeenyaaf tokko haa ilaallu kana keessaatu Isaayyaas kan barreesse Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6tti maal jedhu kan jedhu ganna mucaan nuuf dhalateera ilmis immoo nuuf kennameera humni mootummaa isaa gatiitti isaarra jira maqaan isaa eenyudha? Gorsaa dinqii waaqa jabaa abbaa bara hangafa naagaa jedhamee beekama jechuudhaan dubbata kun. Asatti kan ilaallu maalidha? Kan dhalateedha mucaan nuuf dhalateeraadha. Mucaan kun immoodha maqumti isaa waaqa jabaa jedhama abbaa bara jedhama jechuudhaan kaasa. Kanaaf asirratti kan ilaallu mucaan biraa dhalateennaan waaqayyo kennaa waaqummaa jira bulcha osoo hin taane innumti dhalate sun maal ofuma isaa waaqayyoodha. Ofuma isaa kan dhalate sun waaqa ta'uusaa asirratti argannaadha. Akkasumas boqonnaa 53 yoo ilaalles arganna Luqaas boqonnaa 1 yoo ilaalles
wantoota akkas gaanii arganna. Kanaaf kun hirra bulee kan jedhan kun sirrii akka hin taane asirratti ni hubanna jechuudha. Kan sadeeffaa immoo tusaayee kan jedhus ni jira. Walitti makuu jechuudha. Tusaayee jechuun walitti makuudha. Maal jechuuti akkuma bunniif shaayii walitti makamanii amala adda addaa akkuma isaan kennan, dhamdhama adda addaa akkuma isaan kennan, amalli waaqummaa amala foonummaa wajjirraa walitti makamuutiin amala adda argamsiisanii kan jedhudha jechuudha. Waaqummaan kan biraati, foonummaan kan biraati. Kana walitti fuudhaan jijjiiramanii wanta biraa fidan kan jedhudha. Kunis sobadha. Kiristoos hin jijjiiramne. Hin jijjiirame osoo hin taane goonka namaaf goonka waaqa kan ta'edha. Gonkamaa namadhas waaqadhas. Yeroo raajiiwwan adda addaa dubbatu namummaan isaas ni argama keessatti. Yeroo akkuma kana raajiiwwan kan raawwatu foonummaan isaas immoo ni jira. Bakka tokkotti gaafa laallu namummaan isaa irra caalee dubbata. Torbee darbee akkuma laalle jechuudha. Abbaan Ereenos kan dubbatan kitaabni yeroo waa'ee waaqummaa isaa dubbatu foonummaa isaa kan dagate. Foonummaa isaa dubbatu immoo waa'ee waaqummaa isaa kan dagate fakkaata akkuma jedhame. Yeroo waa'ee foonummaa isaa dubbatu waaqummaan isaa akka jiru. Yeroo waa'ee waaqummaa isaa dubbatu immoo foonummaan isaa akka jiru. Isaan kun goonka nama goonka waaqa kan jedhu kanaan kan faallessu ta'etu arganna jechuudha. Kana fureeffaa immoo maal jedhu tidmirti walitti da'u yookiin walitti dabalu irratti darrabu jechuudha. Waa tokkotti waa tokko dabalu. Inni kunis maala yaa amala lamaanti jira. Amala foonummaadhaaf amala waaqummaadha. Akkuma buddeenni buddeenatti darrabamu keessatti akkuma ta'uu danda'u jechuudha. Waaqummaadhaanis foonummaa irratti haala kaatiin kan irratti dabalamedha malee tokko kan ta'e mitiidha. Kunis immoo sobadha. Maaliidhaaf wanti walitti darabame tokko maal ta'uu danda'a? Deebi'ee adda ba'uu danda'a. Deebinee kunoo kana jennee adda adda baasuu dandeenya. Garuu kan Kiristoos gaafa laallu Kiristoos waaqummaa isaa kanadha. Foonummaa isaa immoo kana jennee adda baasuu hin dandeenyu. Gara fuulduraatti ni ilaalla wantoota inni raawwate hundumaa gaafa laallu achi keessatti lamaan isaa arganna malee yeroo kana kanadha. Yeroo kana namadha. Yeroo kana immoo waaqummaadha. Waaqadha jennee adda baasuu kan dandeenyu miti. Amma ammaattu jechuudha. Gara fuulduraattis akkasumadha. Foonummaadhaaf waaqummaan tokkummaadhaan kan wal qabatanii tawaahidanii kan jiraatan malee kan deebi'anii adda baafamuu danda'an miti. Kan shanaffaa bu'aa dheedhaan kunis tokkumadha. Adda baasu jechuudha. Kun immoo inni jalqabaa walitti da'u. Inni kun immoo deebisanii adda baasu kan jedhudha. Amala lama Kiristoos qabaa. Amalli kun lamaanis adda baasnee amalli waaqummaa kunooti, amalli foonummaa immoo kunooti jechuu ni dandeenya kan jedhu kun sobadha. Akkuma boqqolloodhaa fi qamadii walitti makanii erga kanaa booda immoo deebisanii adda baasu akkuma danda'amu jechuudha. Innaa kun sobadha. Akkamitti sobataa? Kiristoos yeroo kanatti kanadha. Yeroo kanatti immoo kana kan isaaf jedhamu miti. Takkaa waaqa takkaa nama jennee adda baasuu kan dandeenyu miti. Raajiiwwan inni raawwate tokko tokkoon gaafa laallu tawaahidoo gaafa eeggaddu ni ilaalla. Achirratti gaafa laallu lamaan isaa walitti qabameetu goonka namaaf goonka waaqummaatti mul'ata malee yeroo kanatti namadha kan isaaf jedhamu yeroo kanatti immoo waaqadha kan isaaf jedhamu miti jechuudha. Addas immoo ba'uu hin danda'u. Adda ba'uus hin danda'u. Guyyaarraas namummaan isaa fi waaqummaan isaa tokkummaadhaan waloomuudhaan kan jirudha malee adda kan ba'u miti jechuudha. Yaanni inni sirriin qulqulloonni abboonni keenya amantaa ishee dhugaadhaaf dhiiga kan itti dhangalaasan maadha? Tawaahidoodha. Inni kun jeeffaarratti kan argamu tawaahidoodha. Tawaahidoo jechuun maal jechuudha? Tokko ta'uu jechuudha. Wal fudhachuu, waloomuu jechuu dandeenya. Tokko ta'uu jechuudha. Kun maal jechuuti? Qaamonni lamaan kanneen jennu qaamni waaqummaadhaaf qaamni namummaa. Isaan kun lamaan isaanii inni tokko kan biraa osoo hin balleessin yookiin immoo osoo hin jijjiirin. Amalli waaqummaa amala foonummaa osoo hin balleessin osoo hin jijjiirin. Amalli foonummaas immoo amala waaqummaa osoo hin balleessin osoo hin jijjiirin. Osoo walitti hin makamin tokkos immoo tokkotti osoo hin darrabamin wal fudhachuudhaan tokko ta'anii kan jedhudha. Adda baafamuu hin danda'u. Kana booda amalli waaqummaa kanadha amalli foonummaa kana jedhamuu hin danda'amu. Tokko ta'uudhaan lamaan isaanii wal simachuudhaan qaama lamarraa qaama tokko amala lamarraas immoo amala tokko fudhachuudhaan gooftaan kee kan ittiin nama ta'e tawaahidoo jedhamuudhaan beekamaa jechuudha. Inni kun akkuma kaasne barumsa dhugaa kan ta'e gooftaan keenya kan ittiin nama kan ta'edha. Nama ta'uu isaa ilaalchisee kun amalli waaqummaa cubbuu addaamiin gadi taasifatee samiirraa gadi bu'uudhaan foon qulqulleettii dubroo maariyaamii osoo hin balleessin
inni akka biddaatti kan foon qulqulleetti duroo maadaamii garuu akka muka jiidhaatti osoo jiraatu kun garuu osoo hin balleessin osoo ittiin dabalamin yookiin osoo ittiin darrabamin wal fudhachuudhaan tokko ta'eera kan jennudha. Kun akkamitti beekama? Abboonni keenya yeroo waa'ee tawaahidoo kana warreen biraa hubachisan maal jedhaniiru raajiiwwan gooftaa keenyaa bakka adda addaatti kaasuudhaan ilaalaniiru. Sa'aatii keenya hojirraan kan deemu tokko qofa ilaalla. Qaanaa Zagaliilaatti gooftaan keenya mana cidhaatti waamamee raajiin inni dubbate kan inni hojjete ni beekna. Amma gooftaan keenya achitti kan argame eenyudha kan jedhu gaafa ilaallu eenyudha jenna waaqayyoodha yookiin namadha jennu eenyu jennee deebisna Iyesuus Kiristoosidha. Iyesuus Kiristoos immoo eenyudha namadha kan jennee fi maal taasiseera namni raawwachuu kan hin dandeenye bishaan kallattiimaan gara daa'itti jijjiireera. Waaqadha jechuu kan dandeenye immoo maal taasiseera waaqayyo mana cidhaatti waame daadhii dhuguu hin danda'u. Inni ofii isaatti taa'ee nyaatee dhugeera. Garuu waaqayyo maal taasisu kana hin nyaatu hin dhugu mana cidhaattis immoo hin affeeramu. Kanaafuu Kiristoos maalidha? Amala lamaanirraa amala tokko kan ta'e qaama lamaanirraa qaama tokko kan ta'edha. Amala namummaa isaadhaan maal taasiseera namoota wajjirraan argameetu daadhii wayiniis dhugeera akkasumas immoo nyaata qooddateera. Mana cidhaatti affeerameera jechuudha. Amala waaqummaa isaatiin gaafa ilaallu immoo namni raawwachuu kan hin dandeenye osoo hin dubbatin bishaan gara daadhiitti jiruudhaan buusaatu kennaafi jechuudhaan dubbateera jechuudha. Kun kallattiimaan tawaahidoo kan agarsiisudha. Qaama lamarraa qaama tokko amala lamarraatu amala tokko ta'ee argamuusaa kan nutti agarsiisudha jechuudha. Qaama lamarraa qaama tokko amala lamarraa immoo amala tokko gaafa jennu maal jechuudha kan jedhu qulqullichi Qeerlos haala nuuf ga'uu danda'uudhaan fakkeenyaan ibsee ni arganna. Tokkummaa ibiddaadhaaf sibiilaadha karaa kana gaafa ibsu haala xiqqoo ta'e nuuf gala. Fakkeenyaaf sibiila fuunee ibidda barbadaa keessa yoo buusne sibiilli kun maal ta'a kallattiimaan amala ibiddummaa sana fudhachuudhaan ibidda fokkaatee mul'ata. Kana jechuun keenya garuu sibiilli kun maal ta'eera hin jennu jijjiirameetu ibidda ta'ee hin jennu. Deebinee akkuma kanaas immoo ibiddi sunis maal sibiilummaa sibiilaa sana amala isaa sana balleesseera hin jennu. Maal ta'an lamaanuu inni kun sibiilummaan kun amala ibiddaa fudhate ibiddummaanis immoo sibiila kana simachuudhaan of tokko ta'eetu wajjiraan mul'ate malee kallattiidhaan sibiilli gara ibiddaatti yookiin immoo ibiddi gara sibiilaatti maal taane hin jijjiiramneedha. Kanaaf sibiilli kun haala kanaatiin amala kana gaafa fudhate tokkummaadhaan gaafa agarsiisu tawaahidoo haala kanaatiin nuuf galu ni danda'a jechuudhaan abbootonni fakkeenya akkasii kana kaasanii nu barsiisaniiru. Garuu sibiilli erga sana keessaati baheen haala kanaatiin fakkeenya fudhachuu hin dandeenyu. Sibiila ibidda keessa bu'ee jiru sana garuu gaafa inni ibidda amala ibiddummaa sana tokkummaa isaanii kan agarsiisu haala kanaatiin tawaahidoodhaan hubachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf walumaa galatti gaafa laallu gooftaan keenya nama kan ta'e tawaahidootiin malee warreen kana jalqabaa kanaan miti jechuudha. Tawaahidootiin nama ta'uu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyas Kiristoos guyyaa har'aa qabattee kan jirtu mana kiristaanaa Ortodoks tawaahidoo qofaadha. Warri addunyaa jiran guutummaattu kana qabatanii jiru jechuudha. Kanarraati addatti garuu adda addummaan keenya kan jalqabaan kanadha jechuudha. Tawaahidoo Kiristoos karaa kanaatiin nama ta'uusaa warri hin amanne baay'ooliin guyyaadhaa kanaan waamanii jiru. Baay'ooliin kan amanan amala lama kan jedhamu sanadha. Takkaa nama takkaa waaqummaa kan jedhu sana kan amanu sun garuu gonka soba ta'eetu ni arganna. Kiristoos yoomuu taanaan namas waaqasidha malee yeroo kanatti namadha, yeroo fannifame namadha, yeroo awwaalamu namadha, yeroo reebamu namadha, yeroo raajii raawwatu immoo waaqayyoodha jennee kan dubbatamuuf miti jechuudha. Kun immoo haala kanaatiin manni kiristaanaa keenyaaf abboonni keenya eeganii barsiisanii kan nu bira ga'an waan ta'eedhaaf haala kanaatiin gonka nama ta'uudhaaf gonka waaqa ta'uu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Kiristoos ni amannaa jechuudha. Barumsa keenya kutaattaanuun kan ilaallu dhalli namaa yookiin addaamiif ijoolleensaa ni fayyee nama ta'uu gooftaa keenyaa kanaan fayyinni argameera yoo jennu maal jechuu keenyadha kan jedhu qabannee kan deebinudha kan ta'u guyyaa har'aaf sa'aatiin keenya geera waan ta'eef asuma irratti dhaabbachiisna. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Nutis kan dhageenyeen firii 30 60 dhibbatti oomishne dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu gargaarsa isaa nuuf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.